Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatii fi kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangaruma sagantaa kanaatti hojii turaan affeerraa kenna kun biiftuu oroodha. Keessan jajjabeeffadha laayikii sheergoon hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhutti yeroo dabru oduun jalqaba. Haleellaan uummata Oromoo Arsii godinaalee fi aanaalee garaagaraa keessa jiran irratti raawwatamaa turee fi raawwatamaa jiru akkaan cimee itti fufuun guutuu hawaasa Oromoo dallansiisee jira. Haala adda ta'ee fi akkasumas qindaa'aa ta'een haleellaan uummata kanarratti raawwatamaa jiru miidhaa guddaa dhaqqabsiisee jira. Uummata hedduu qe'ee isaanii irraa buqqisuudhaan alatti yaasee jira. Kuni maaliif ta'a jechuun hedduu yaada kaasanii jiru. Jawaar Mohaammed, Guyyoo Waariyoo akkasumas fayyadamtoonni miidiyaa hedduu fi hayyoonni hedduus yaada kennanii jiru. Guutuu odeeffannoo kana qabannee jirra isin biraan geenna. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tibban haala adda ta'een lixa Oromiyaatti zoonilee fi godinaalee garaagaraa keessatti lolli loltoota mootummaa waliin gaggeeffamaa jiru cimee itti fufuu beeksisee jira. Aanaa Gudayyaa Bilatti injifannoo adda ta'e galmeessa jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kana viidiyoodhaan deeggarree isiniif qabannee jirra. Guutuu odeeffannoo akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif qabannee jirra. Wajjin turuudhaan itti bohara. Haleellaan tibbana uummata Oromoo Arsii irratti raawwatame uummata Oromoo bal'aa yookaan hawaasa Oromoo bal'aa biratti dheekkamsa uumee jira. Uummata Oromoo Arsii godinaalee fi aanaalee garaagaraa keessatti haleellaan irratti raawwatamaa turee jira. Ajjeechan hidhaan jilma qabeenya uummataa barbadeessuun akkasumas uummata qe'ee isaatirraa buqqisuun yeroo dheeraaf uummata Oromoo Arsii godinaalee garaagaraa keessatti kan raawwatamaa turedha. Dararaan hamaan qindaa'an qaamota qindaa'aniin uummata Oromoo Arsii kanarratti raawwatamaa ture kan sagalee dhabe yookaan kan ukkaanfame yoo ta'u yeroo dhiyoommoo haala adda ta'een gochi qindaa'an humnoota qindaa'aniin uummata Oromoo Arsii kanarratti raawwatamuun miidhaa guddaa dhaqqabsiisee jira. Uummanni hedduun qe'ee isaanirraa buqqa'uudhaan badhetti faca'anii jiru. Qabeenyi isaanii jalaa gubatee jira. Manneen jireenya uummataa qabeenyumaan wajji jalaa gubuudhaan barbadeessuun uummanni akka buqqa'u taasifamee jira. Arsii lixaa Heebana Arsii akkasumas Arsii bahaa aanaa Sirkaa, Arsii bahaa aanaa Seeruu Abbaas aanooleen biroollee hedduudha. Gochi tibbana uummata Oromoo Arsii irratti aanota kana keessatti raawwatame kan himamee hin dhumnedha. Haleellaa aanaa kanatti uummata kana irratti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 20,000 ol qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiru. Manneen uummata kanaa guutumaan guutuutti qabeenya wajjin barbadaa'ee jira. Kun immoo dheekkamsa guddaa kaasee jira. Sababni isaas uummanni kun badii tokkollee hin qabu. Mootummaan uummata kanaaf mirga isaanii nagahee isaanii eeguu osoo qabu balaan hangana hin jedhamne uummata kanarratti dhaqqabee jira. Namoota gocha kana morman keessaa tokko xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed isa tokkodha. Jawaar Mohaammed haleellaa uummata kanarratti raawwatameen wal qabsiisee fuula feesbuuka isaa irratti yaada mata duree uranee buqqisuu jechuudhaan feesbuuka isaa irratti barreessani. Qe'ee uummata Oromoo gubuun qabeenya isaa barbadeessuun tooftaa mootummoonni Itoophiyaa dhufaa fi darbaan uummata Oromoo irratti fayyadamaa ture jechuudhaan ibsee jira. Jawaar Mohaammed itti dabaluunis akka jedhe bara Hayila Sillaasee mootummaan Hayila Sillaasee uummata Baalee, Raayyaa fi Eertiraa, Arsii, Harargee fi Tigraay irratti maqaa mandar masrataa jedhu dahoo godhatuudhaan itti fayyadame jedhee jira. Bara Wayyaanellee Harargee fi Baaleetti gochi kun itti fufuudhaan qondaaltonni waraana OPDO tooftaa kanaaf maqaa uranee buqqisuu jedhu laatanii fi uummata ittiin gadadaa turan, ittiin buqqisaa turan, ittiin hiyyoomsaa turan jechuudhaan kan ibse bara Biltsiginnaallee gochi kun itti fufee haaluma amma argitan kanaan guutuu Oromiyaa keessatti wanti tahaa jiru waan nama gaddisiisu jedhee jira. Walumaa galatti duula waggaa 1,000 uummata Oromoo duubatti deebisuuf Biltsiginnaan uummata Oromoo irratti banteen wal qabate Jawaar yaada itti aanu kana dhiyeessee jira. Mee waliin haa ilaallu. Yookiin immoo haala ammaa biyyatti deemaa jiru kanaan diigamuun biyyaa ni mudata yoo ta'e Oromiyaatti maaltu dhalachuu danda'a? Oromoon akkamitti of qopheessuu qaba? Falli jira jettee ati keessu maalidha? Carraa Oromoo golden opportunity 2018 dhiiga qeerootiin dhufe abaaramaan Abii jedhamu fuudhee dura carrachitti naqe. Oromootti garagalee hubadhu. Har'a kaaba jedha. Kaaba dura Abii kan humna mootummaa fayyadamee dhaye Oromoo. Dura kadhee Oromoodha. Oromoo dhayee Oromoo jabaa ta'e Oromootu arba ta'eef malee sila dhabamsiisee ture. Waggaa 1000 duuba isin deebisa yoo ta'utti
tarkaanfii hamaan irratti fudhate. Akkuma viidiyoo kanarraa haasaa Jawaar irraa hubattanitti haliillaan uummata Oromoo zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti yookaan godinaalee hunda keessatti irratti raawwatamu itti yaadame qindoominaan irratti raawwatamaa kan jiru ta'uu kan mirkaneessudha. Kanaan wal qabsiisuun Guyyoo Waariyoo Abbaa Jirmallee haliillaa uummata Oromoo kutaa kutaadhaan qooduun irratti raawwatamu akka itti aanu kanatti ibsee ture. Torbaanota 10 dura irra deebi'uun guyyaa kaleessallee haasaa isaa kan kana dura taasisee ture. Godinaalee Oromiyaa hunda irratti haliillaan raawwatame dabareen haliillaa Arsii fi Harargee kan ilaallatu ta'uu kan ibsee turedha. Mee waliin haa dhageeffannu. Yaayyuu bilisummaa bilisummaa akkanaatu takkana garree jennaan bilisummaan teessan bilisummaa ta'e waan taateef injooy godhaa jennee gar jireenya keenya hojii teennatti barumsa keenya dachaane hataatuuti immoo boottiin dhaabanne dhiigi nama lola'uun hin dhaabanne gadadoon itti fuftee jechuu dandeenya. Ibiddi waggaa 7 dura Wallagga barbadeesse daara tolchee Gujiif Boorana dabre ongeesse iyyoomsa keessuma Gujii cabse salphise. Hajiddu galeessa Oromiyaa dhufe lafteera qalma tolchisuun ammaan tan dabareen Harargee Arsii waan jiru fakkaataa jechuudha. Arsii gubuu irratti argamu. Arsiin gubachuu jirti. Harargee karaa irratti lamaan nama eeganii konkolaataa keessa guuranii agartee akka horii gurguruu jiranii jechuudha. Gurguranii illee ilmi nama bitamee gartee lubbuu fi oolfachuu hin dandeenye qalamuu irratti argamuu jechuudha. Guyyoo Waariyoo Abbaa Jirmaa haasaa kana kan taasise torbaanota 10 dura. Haasaa kana yeroo inni taasisaa turetti wantoonni turan akka amma inni ibsaa jiru kanatti Arsii fi Harargee irratti gochoonni hamaan raawwatamaa jiraachuu kan ibse yoo ta'u gochoonni yeroo sanitti raawwatamaa turan garuu kan sagalee dhaban ture. Amma garuu wanti inni yoo san jedhe sun amma akka waan raagetitti haala adda ta'een ol bahanii mul'atanii jiru. Kana jechuun gochoonni hamaan uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiran yeroo irraa gara yerootti itti hammaataa kan deemaa jiran ta'uu kan agarsiisudha. Walumaa galatti gaazexeessaa Guyyoo Waariyoo Abbaa Jirmaatii fi xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammad gocha hamaa uummata irratti raawwatamaa jiru kana akkaan cimsanii qeeqanii jiru. Jawaar Mohammad gabaabsuudhaan uummata Oromootiifis dhaamsa gabaabaa tokko dabarsee jira. Dhaamsi isaas kunooti. Abiy fedhiis dandeettis bilchina keessattuu fedhii Oromoo tokko godhee deemuu hin qabu. Soomni gabaabaan kun qeeqa cimas kan of keessaa qabu akkasumas dhaamsa gabaabaa uummata Oromootiifis kan dabreedha. Walumaa galatti hayyoonni Oromoo xiinxaltoonni siyaasaa akkasumas fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa hedduunii fi qaamonni garaagaraa gocha hamaa uummata Oromoo irratti deemaa jiru kana akka dhaabbatu mootummaa gaafatanii jiru. Oduun itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo har'a godina Arsiitti shiftoota hanga funyaanii hidhatuun waraana bilisummaa Oromootti fakkaatuun wiigii diratuudhaan Oromoo Arsii irratti saamicha raawwataa turan manneen uummataa gubaa turan lubbuu namootaa galaafataa turan hedduu qabee jedhee jira. Akka odeeffannoon nu gahe ibsetti namoonni viidiyoo irratti argitan kunneen shiftoota piippiin qindeessuudhaan godina Arsii keessatti hanga funyaanii hidhachiisuun bobbaasuun waraana bilisummaa Oromootti fakkeessuun rifeensa dheereffatuun manneen uummataa gubaa turan uummata nagaa ajjeesuu akkasumas hokkara sabaa fi sablammoota gidduutti akka uumamu warroota hojjetaa turan jedhamee jira. Ergamni namoonni kun qabatanii socho'aa turan shira xaxuudhaan sabaa fi saba walitti buusuuf akkasumas amantii fi amantii gidduutti rakkoo uumuudhaan uummanni amantiidhaan walirratti akka duulu taasisaa turan jechuudhaan ibsamee jira. Namoota kanneen bosonatti galchuudhaan hidhachiisanii uummatatti bobbaasuun saamicha akka raawwatu hojiin guddaan hojjetamaa ture jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo ibsuudhaan namoota kanas to'annaa jala oolchuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Tibbana cimee zoonilee hunda keessatti gaggeeffamaa jiraachuun kan beekame yoo ta'u tibba kana immoo haala adda ta'een lixa Oromiyaatti aanaalee garaagaraa keessatti cimee itti fufuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma kanaan lixa Oromiyaa aanaa guutoo giddatti har'a barraaqan waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa waliin lola gaggeessuu beeksisee jira. Aanaa guutoo giddaa ganda jireenyaa jedhamutti lola loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiise jedhee jira.
Haaluma wal fakkaatuun achuma lixa Oromiyaa aanaa Ganjittise lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Aanaa Ganji ganda Diddibbee jedhamutti lola loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamee ture irratti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiise jedhee jira. Meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. AKM 6 fi meeshaalee biroollee hiikkadhe jedhee jira. Achuma lixa Oromiyaa aanaa Laaloo Qilettise guyyaa kaleessaa jechuun waxabajjii 18,2026 lola loltoota mootummaa waliin gaggeessee ture irratti miidhaa qaamaa akkasumas kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Aanaa Laaloo Qilee ganda Adaree jedhamutti lola gaggeeffamee ture irratti hedduu addunyaa kanarraa godaansuun hedduu madeessuun injifannoo argadhe jedhee jira waraanni bilisummaa Oromoo. Achuma lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa aanaa Gudayyaa Biilatti guyyaa kaleessaa lola ture irratti waraanni bilisummaa Oromoo mooraa waraana mootummaatti seenuun haleellaa raawwatuun injifannoo argadhe inni jedhe isiniin gennee turre. Haleellaa guyyaa kaleessaa raawwate kanaan meeshaa waraanaa hedduutu hiikame kan dhuunfaatii hanga kan gareetti hedduun hiikkatamanii jiru. Meeshaan hiikkatame viidiyoo irraa ilaaluu dandeettan baay'eedha. Akkasumas loltoota hedduu booji'ee jira. Isaanis akkuma viidiyoo irratti argitan kana viidiyoo irra kan jiran kanaadha. Walumaa galatti lola kalee fi har'a bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru irratti waraanni bilisummaa Oromoo magaalota hedduu seenuudhaan tarkaanfii fudhataa jira. Magaalota hedduu seenuudhaan humnoota mootummaa magaalota keessaa yaasaa jira. Bakkoota hedduus to'ataa jira. Bakkoota to'atetti hawaasa waliin marii gaggeessallee jiraachuun itti fufee jira. Viidiyoon isaanillee nu gahee jira. Gama biraatiin loltoota hedduu bakkoota hedduutti booji'ee jira. Har'a loltoota baay'ee uffata irraa yaafamanii viidiyoon isaanii kan mul'ataa jiru. Miidiyaa hawaasaa kana irra bal'inaan naanna'aa jira. Loltoonni hedduulleen mooraa waraana mootummaa gadhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufu itti fufanii jiru. Guyyaa 3 dura lixa Oromiyaa Sibuu Siree irra loltoonni 50 ol mooraa waraana mootummaa gadhiisuun baduun isaanii beekamee jira. 30 kan ta'an gara waraana bilisummaa Oromoo dhufuun isaanii maddeen odeeffannoo garaagaraa ibsanii ture. Gama biraatiin mootummaan bakkoota lolli itti gaggeeffamaa jiru kanaan wal qabatee humna dabalataa garas ergaa jiraatus humni dabalataa mootummaan garas ergu ka as deebi'u ta'ee hin mul'anne hedduun isaanii achumaan kan hafanii fi achiin hafuun isaaniitii fi meeshaalee hidhatan qaama faallaa mootummaatiif gumaacha taasisuun isaanii piippitti aarii uume jedhamee jira. Gama biraatiin piippiin haleellaa diroonii raawwatuuf godinaalee Oromiyaa garaagaraa irratti diroonii naannessaa jiraachuun maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasaa jiru. Walumaa galatti Itoophiyaa wanti jedhamtu tuni tasgabbaa'uu hin dandeenye. Mootummaan namoota nagaa irratti haleellaan inni fudhatu humni qeerroo gara bosonaatti akka yaa'u taasisee jira. Bosonni guutuun qeerroon guutamee jira. Yeroo ammaa kana humni qeerroo cimuudhaan humnoonni mootummaa dura dhaabbachuu hin dandeenye. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduu namaaf qabadhe kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nagatti nu tura.